jechuun uummata kanaaf fayyaduu baadhus uummata kana fayyaduu baadhullee uummata kana akka hin miine garuu hin beeka. Akka hin miine hin beeka jechuudha. Isin fayyaduu baadhullee isin hin miine garuu. Allah hunda keessanii miti amallee hundi keessanii miti baay'ee akkana jaalattan na kabajan ni beeka hundi keessanii miti tushiburiya ደስ ያለሽ መጀመሪያ 100 ሺህ ብር ልከሽ አገር ምረጭ እንዴ ልሽን ጨፍረሽ ዝም ብለሽ አገር ምረጭ እንልክሻለን you do not underestimate them guys anything can happen times 3 blame my family times 3 they are coming I told you guys they are coming you are still losing go back السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si awwaala waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ani sila waan isin godhee jiraatee illee na himta rakkoon natti jiru. Maal jennan akkaawuntii hiigzii 100 meeqa akkatti gubdan 600 gubate 700 500 bichaa hedduu gubdanii bar hedduu akkamii dandeessan garuu rakkoon hin jiru. Rio, thank you so much. Thank you for your like shukran. Akkaawuntii kana dhufnee jira Rio. Na galatoma waan gootaniif galatoma waan isin godheef illee dhiifama uumaa isiniin jiru isiniin arrabsu because family gaarii raabee nama arrabsu hin beeku nan barsiisne wallahi nama arrabsu nan barsiisne alhamdulillah rabbil alamin osoo baradhee jiraadhee xuluu goone waan ta'eefu na tsake ummata ko warne jaalattan moo galatoma geemi moo rakkoon hin jiru tabadha yoo geemi maaliif tabattiidhaaf gubda yoo jiraatillee yoo akkas yaaddanillee karaa saniin gubdanillee geemi hin tabadha rakkoon hin jiru fooloodhaan imti kanamni giiftii naa kan fooloo qabaadheef miti turaanis noo mana jaalatu tabadhu naan jee ammas namni na jaalatu sun hin tuule jechuu tiktookii kutee malee warri tabadhu naan jee sun kun ammallee dhufee giiftii naa kan naa jiranii dhufanii na laalaa jiranii hin tabadha jechuu Kemi ke bayi ta kafe na beesisa isin shi family isin na beesisa wallahi na beesisa shi anduran gemi kana ne aka waan guddatti ilaalle wala iseen ture jechuun irran kaayinni wallahi baqa jechuun yoon tabadha yoo moomis irran kaayinni amma garuu akan xiyyeeffannaa godhee profile godhee bixbixii godhuun gudaboota wallahi lazimal jinan geemi jechuun waan namni fedhinna ofiitiin namaa kan malee waan namni kokkee namarraa qabee fudhatu miti. Sinigalee annama bololtuu miti ammas nama akkana waa bololuu miti waan akkasiillee hin beeku sinigalee. Maaliif jenna geemi feemasni tokko yoo ta'e irra guddaan 3-4 taphatan jechuudha. Ammallee taphataa jiran miti. Khayyakanii waggaa meeqa dura taphadhee amma takka taphachuudhaa deemu maa isin guba qoy. Maa isin guba. Isaan maaliif yoo isaan dubbattu ofirraa isin dhorkarree akka khayyaa miti callisaan saniif bar nama afaan qabutu hin dubbatani nama afaan hin qabne immoo akka fedhanii falaxuu fedhan jechuudha. Okay? Egaa amma eenyu jettee dubbatta gabbaatee hin dubbattu reelikii heessi galchan jechuudha. Angin baay'ee miti. Okay? Ani kabaja qaba. Wallahi dhugan isni meechu annama narabsu baka nantu ina isinin je gize ibba tanitu na tutan isin ma kayun kisa mira kisa sina ka waballisu wallahi nama mira isa tote demu oso balam meti feetanatti bute oso namni guyo na akka feena godelle nama akka nanti dubbadhu fi bikkan dubballa halata dubbadhu miri akka feedina godwan nama mira ki tawatudan sila akka hiisanii timbaraarraa asirratti balaa bu'aa bargan tiktooki miiliyoona takkaa fi tuqaa 2 jechuun yaaddanii miiliyoona takkaa fi nama 200 irraa guban jechuudha. Wallahi maallaqa keessaa qaba sanuu rabbiin narra ga'a maallaqa guddaa keessaa qaba. Kana gizeen jooma akka waliin naa guutan takiin isin kadhachuudhaaf jechaa hin jiru shi dhugaa isinii maa jira anqa isin deemtan Dila isin deemtan isiniimu barbaade isinirraa illee dho'isu waan nagootan jechuudha. Isinirraa illee dho'isu maal jenna rabbiinuu arkaa jira waan ta'eef jechuudha.
maallaqa achirra walii qabadhee fi waan itti godhachuudhaaf hojii tokko hojjechuu deemsisni galee hojii eegalachuudhaaf ittiyaafu achirra walii qabee narra guban jechuu fuudhanii rakkoon hin jiru jechuun illee it's okay wallahi it's okay rakkoon hin jiru hay nama keenya wallahi maguma rabbiin immoo akka keessaniiti miti inshallah taala kan isin ana gootan caala kan isin taataniitu garaana balleessa wallahi isiniif yaada maaliif jennaan boolla nama qotte ofiitti seenta waan ta'eef boolla nama qotte caala itti seenta waan ta'eef jechuun kiyyaa miti kana wanti isintu garaana balleessa animmas keessan dabara animmas nam tokko bika guddaa gahuudhaaf waan takkarra gahuudhaaf gaafa bika guddaa gahuu deemtu wanti hundi sitti jabaatte jechuudha. Animmoo waan dhufuu fi waan dabruu fi wanta hunda nama obsee dabarsu na arrabsitan bultii kiyya keessa seentanii na arrabsitan waanuma isin nan goone hin jiru bara. Gaafa ibsaa fi ani wal jaalan ambar tiktaa kanarratti erga ibsaa wajji wal bareen bar sirba jaalalaatu gadhiisuu eegalee bara. Wallahi yoon sobee jetti jaami. Ibsaa wajji gaafa wal baruu sirba jaalalaatu dannasuu wallisuu eegalee poost godhe. An duraan sirba siyaasaa takiin sirba waa'ee Oromummaa fi lafa Oromoo faarsu malee waa'ee muka qabatanii fiiga ulutaadha malee sirba jaalalaatu poost godheen beeku miidiyaa kiyyarratti jechuudha. TikTok kiyyarratti guyyaa takka dhiira tokko faarsee poost godheen beeku jechuudha. Akka kabajaa akkamitti qabaatte minaa meettan iyyitan jechuudha. Waa'ee uummata kiyyaa malee an takka waa'ee dhiiraa asirra taa'ee haasee hin beeku obbaleetii tiyya. Taa'ee asirra wal janajjanee hin beekuan. Yoo raachuu waliin ta'e kabajaan taphannee kofallee isin taphachiisuu fi isin kofalchiisuu yoo hin ta'in wanti takka jechuun wanti irraa na himtan tokko hin jiru jechuudha. Guyyaa tokko sirba jaalala nama poost godhee hin beekne erga ibsaa wajji wanni jeebuuta malee. Isin galee garuu ajaa'iba wallahi bakka jechuun namni jechuun adawwii qabaachuunis bareedaadha garuu ni jiraan hin guddate gizee guddatu bar nama jibbisiisaa bar hay bismillah arrabaan gaafee ibsaan dhufe akkas iyyuudhaan bixii miidiyaa kan qubta akka dhaabdanii way good gaafa wal jaalanni isin waliin fuutan dhiisuu qabda jettanii lafa qabattanii iyyitanii iyyisiistanii jechuudha hanqa addunyaan hundi maalti faranjii hundi guud hanqa jawutti. Homaa hin finne jechuudha lafatti hafte sun hundinuu maaliif lafatti haftee ni beektanii akka rabbi fedhe malee akka namni fedhe waan hin taaneef keessan silaate akka keessaniitiin waliin fuunuu waliin jiraannu waliin dhufnu waliin laallu bakka akka keessanitti waa hedduu dubbata ture sila akka keessaniitiin gana akka keessanii miti rabbiinii. Kanaafuu tiktokii kana gubdan malee anan gubnee tiktokiin haa deemu fidaa mataa kiyyaa haa ba'u arrallee boorullee wallaahi laazim fidaa mataa kiyyaa haa ba'u balleessa koo. Kuno tiktokii haarawaan dhufee namni 600 taa'ee na ilaalaa jira. Namni 50 namni 3 na ilaalaa hin jiru nama 600 na ilaalaa jira jechuudha. Tiktokii haarawu sanuu tiktokii kana hin beeksisne ani.